alhamdulillah rabbil alamin hordoftaaf daawwattoota kiyya aduun adda deemu jira oowwu jira makiinaa keessan cufadhee taa'u jira alhamdulillah bahar dhufe kunoo ijoollee fite alhamdulillah anaani fi yasminillee dhufan alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi galanni kee guddaa wallahi ka ijoollee kana fite hanaan yasmin alhamdulillah kunoo ijoollee balloo kunoo hordoftaaf daawwattoota kiyya bahani dhufan baarda fidee bakka tana dafi ani waswaasut injiraalta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagii qabdanii jirtani baga jiraatan walumaanu baga jiraanne jirra haaluma takka video maru nu dorke marullee in barbaanne ture garuu komii hedduun nu radhiyaachuu jira Fatiya Bahar akkamitti ustanii ballo obboleessa keessan arraa akkamii garaa jabaattanii calliftanii eeyitanii warra nun jettan callisutti hin jirru bas olbaanii miidiyaa kanarraa waan itti jirru waa'ee balloo irraa dubbachuun barbaanne hordoftaaf kabajamtoota keenya garuu nuti balloo callisutti hin jirru maaliif yoo jettan ni beeytanii waan kun waan humnaa miti waan siiriidha qeessa akkan seenne nam tokko akkan seenne godhee jira abdii fi gareessa garuu nuti akkasumattuu callifnee eeguu jirru waa takka mijeessu jira inshallah du'aayimaan nu cinaa jiraadha balloo obboleessa keenya nu qofaa miti magaalaa tana keessa hunda rakkataa cinaa xiqqaa guddaan jiru nama hunda bira dhaabbachuu ture kana keessattis formaatiis obboleettiin teenya jawaadee mana hakimaa jira isinillee gama tokko rakkoo isii dhuunfaa itti jirti maaliif isii cinaallee dhaabbachuullee ittuma jirra garuu komii hedduu nuti heddummaatee gama ballootti obboleessa keenya balloo Oromoo bira dhaabbadha maaliif amma gama lubbuu jirti dubbi qeessaa seennee akka harkaan baasne amma dura qeessaa seennee formaatiin akka sinno harkaa qabamteeti siirii isaan dalagan harkaan tuyxeem heera maraatummaa bira geessee rabbiin akkasitti nu fayyise alhamdulillah rabbil alamin arrallee qeessa ni deynaa jennee nutillee naafnu yoo deemne tuma balloo jidaamne mana san keessa teenye malee hin dandeenyu waa'ee balloo gargaaraa jennee yoo mana san deyne nutu waan biraa keessa seenne garuu qeessa ratuun deemin waa takka mijeessine haala akkamiin waa goona jennee amma waa takkallee dubbachuun barbaadu inshallah rabbiin laaffisee yeroo rabbiin laaffisee waan hunda xumurre viidiyoon asiin baasna ijoollee balloo warra nu jechuu jirtan ijoollee balloo dhugaadha mana barnootaa amma ala jirraanaa fi baaris mana barumsaa jiranii mana barumsaa kanallee nama jala godhaniiti namaatu mana barumsaa fidee mana galchu jira ijoollee ballollee arkuu dadhabneeti arra ganamaan dhufne olaa madrasaa bira taa'u jirra baharna biraachi kute maaliif olseenetiin barsiisotallee waa hundatti himee ijoollee tana utuu isaan hin dhufne fideetiin dhufaajee na biraachi kute rabbiin haalaaffisuufi inshallah biznillah rabbiin haalaaffisuufi du'aa'ee godha ijoolluma tana harka rabbiin haa baasu ijoolleen illee dararamte balloo akkasitti hedduu miidhu jiranii akka ijoollee xixiqqoo taphachuu jiran tana muslimtitti tanaa fi abdii baana abdii duraan naasu namaan qabu abbaa siirii abdii inshallah rabbiin ijoollee balloo nu harka taanaqu ani inshallah biznillah ijoolleen balloo yeroo dhufte waa hundan isin haasawa garuu waa'ee balloo callisutti hin jiru hordoftaaf daawwattoota kiyya waan hubachuu barbaadan tanarratti akka hubachuu barbaadan waan hin barbaadu maali balloo obboleessa keenya arras borus callisne ne anga dandeenyuun gama humnaatiin ta'u gama maallaqaan ta'u waan arsaa kafalamu hunda kafalleetti balloo obboleessa keenya ni baasna inshallah biiznillah waa takka waa hunda ni manii waan itti jirullee himuun barbaadu garuu akka komachuu jirtaniin beekaa baga komattan video waraabutti hin jiru video mana taa'ee waraabuun nan dibdu garuu maal jeeti waraaba obboleessa keenya akka ijoolleetti qotte intalti musibtitti tanaa fi abdi dandeenye qeessaa seenne irraa dolkuu hin dandeenyu siiriin gaddaafe dachii abdii baanan dachii rabbi siiriin gaddaafe rakkoo meeqaan nu jira formaatee taatus kunoo jawaadee mana hakimaa ciisu jira summii nyaachisanii gama meeqaan rakkoon deemu jira anuti keenya ni hubasiitaa dhiisnee jira obboleeyyan keenya akkana daramu jiru kan cinaa dhaabbinne gargaarutti numa jirra hanga dandeenyu hanga rabbiin nu dandeessu kaballoo kan ammoo akkumatti ol seennee mana san balloo harkaa baasnu dadhabne inshallah bahari isaa dhufu ijoollee amma ol seennee rabbi laaffisee fi waa hunda himeetiin barsiisaadhaaf ijoollee baaseetiin fidaayisu jira inshallah du'aa'ee godhaa mee ummanni kun ni dhufan jeetiin anillee hedduu sodaachuutu jira maaliif ummanni subhaanallah bakkee yaadni si dhufan walla himtee qabaniin si'a otu yaadii nama gubbaa dhaabbatani rabbiin haa gargaaru ijoollee tana hedduu eegu jiran
نفودن جاني جولة تانية جوجران مدرسة إنسان ما فيدا إنسان ما قال تجرا سنيفو إن شاء الله بحر لبنا جانا فيدو دابو تيكو فيديو سنة داب سنتين قبي ورابو ندن دينيه سلا برنوت mana barumsa jinan jira gabbee waraabuu hin dandeenye viidiyoo fi jedhamsa dheeroo isaan dhufan inshallah hin dandeenye fuudhaa yookaan walumaa agarra alhamdulillah rabbil alamin hordoftaaf daawwattoota kiyya aduun ta'addaa deemu jira oowwu jira makiinaa keessan cufadhee taa'u jira alhamdulillah bahar dhufe kunoo ijoollee fitee alhamdulillah anaanii fi yasminillee dhufan alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbi galanni kee guddaa wallahi ka ijoollee kana fitee hanaan yasmin alhamdulillah kunoo ijoollee balloo kunoo hordoftaaf daawwattoota kiyya bahani dhufan baarda fidee bakka tana dafi ani waswaasutti hin jira taa'uun dandeenye dafi deemee fidee waraabu jira alhamdulillah rabbil alamin wayna naan fuudhe la ummata kanaatu jala dalagu jira ijoollee tana yasmin dhagee galtanii alhamdulillah barata baristooti nan dhibne bar ummanni kun jala dalagani ijoollee tana namni fuudhaa jaanii eegu jirani bar eegu jiran saa maan taate waa haay مثلا أنت مقابله فلبونا دابته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتو تافيك بجمتو تخينيا أشياء ما عرفونه إلمان رومو انتي خيسانو القريتانا خم مسلمة خوا كيف تابقى نوفجراتن نجيني ربي قد بكي سنجرتني تيسين برها جراتو دررتي وبليين كي يا ونين تبجو فدو وبلي سخي بلو خبر هميك وجينا جاتور تا وجرا كجاتور تن خغافا أتركت تسكينا دابتو maaliif itti calliftee warri achaa turtan ittiin callifne dhuguma rakkoon balloo arraas boruus rakkootiyya namoonni tokko maali wallola qabdammo siifi balloo walitti aarii qabdammo maaliif itti ustee warri naan jettaniis ni jirtan odoo wallollaa miti akka feene wal goone naafi balloon nama za'a dura wallolee za'a booda wali fayyu manguddummaan barbaannu jechuudha takkaatis wallolleen beeynu wallolli xiyyaa fi qasaa afaanirra waan feene waliin jenne addaa yaane sambooda qiimiis hin qabnu haaraas hin qabnu saniifis itti dirmachuu hin dhabne ammoo viidiyoo maruun waa hunda waan akkanaatiin godhu jira waan akkasiitiin godhu deema jennee dubbachuun tanama firraa akka nuti hin dhoorkine nu goote jechuudha saniif callisee anis waan hin godhu jira alhamdulillahi rabbil alamin ta duraa balloo wanni godhaniis hin jirtu akka fedha ta'uu harkaa ba'uunsaa hafan qabu harkaa baasuun keenya hafan qabdu garuu ijoollee adeera taanuuf jechuudha hanga madrasatti namatti godhanii abbaan hin jiru hara biraa jira abbaan amaanaan uffannatee kute jaanii jechuudha ijoollee achirraa fuudhanii nama godhanii fi mana galchan nuuf ijoollee wal harku qotan guyyaa meeqa madrasaa dura dhufee achi taa'aa ture ijoollee dhabee madrasaa keessallee seenee jechuudha ijoollee dubbisuun adoorkanii amma dura deemu ammoo waan takka ragaa qopheeffadheen anis itti deebi'ee barsiisotii dubbisee akkasitti eega ganama olii jirra alhamdulillahi rabbil alamin kunoo ijoollee akka gartanii yaasmiinii fi anaanis nutuubanni gartanii ammaan tana karaa mana kiyyaa deemu jirra bakkaan itti deemuun hin dhoysu mana kiyyattiin deemuun jira namni waatti qabu dhufee mana kiyyaa fuudhu abdi balloo yoo dhimmatti qabaatte ijoollee ballootti dhimma hin qabdu dhimmi atitti qabdu hin jiru ballootti illee dhimma tokko haa qabdu hin jirtu baatil namni itti si ergee akkana godhu jirta bahar akkuma ijoollee balloo fuudhetti balloos bakka ati jirtuuni feetu mana saatti feetu mana keegeessi akka feete godhi baasuun hafanuma hin qabne akkuma kunoo yaasmiinii fi anaan fuunee deemuun jirrutti balloos baasuun hafanuma hin qabne alhamdulillahi rabbil alamin obboleeyyan kiyya galatooma ulfaadha warri bahar balloomaa callifta gama koomentiitiin keeysaan miisenjeraa weetsaabiin normaala dawwaltanii warri na gaafachaa jirtan balloo dirmadhu warri jechaa jirtan odoo an callisee illee ifna yaadachiiftanii ani ballootti nama callisuu miti balloo dura anjoolluma tanaa dhiiroo ni dhabamsiisammoo maal waan juukeeysaan ture alhamdulillahi rabbil alamin kunoo yaasmiinii fi anaan fuudhee karaa mana kiyyaa deemuun jira inshaallah akkasumatti balloos iznii rabbiitiin ni baafnaa du'aayii qofa nuu godhaadha bikkattoon bakka humnaatii miti silaa humna taate handaqee galgala dura waan san arkeen balloo bira yaa takkaa du'a yaa takkaa acheefnee ichibaan isaas baasa jechuudha garuu immoo dubbii siiriiti dubbii siirii anaamii kabiraallee fudhadhee oon itti dhaqe waliin achitti hidhamuu yoo taate malee faayidaan finnu hin jiru
amma dura gaafa balloon hidhamee ture akkasi deeynee jechuu bakka takkaa nu hundi jawweerra kaaya waliin harkaan guurree bakka takkaa achi dhumuu keenya akkas yarrallee yoo deeyne walumaan qabamuu yoo taate malee faayidaan nuti finnu natiijaan amma duras gaafa balloo akkas godhan san ni yaadattaami guyyaa formaatiin waan isaan dalagan harkaan qabattee heera maraatummaa bira geesse takka formaatiin akkas taate markazaan deemaanii turre ni beektanii lammata gaafa anaa Khadiiri eenyu diineedha balluma akkas godhan ammallee deeynees mana tokko keessa akka nuti akkatti gabbaan wallaalle hundi jechuudha arrallee bakka amma isaan jiran kanatti dhaquun akkasuma waliin ta'uudha osoo ijoolleen balloo bakka jirtuun beeyne ani balloon baasa jee dhaqee bakka san isaa wajji seenee akkas ta'uun ijoolluma tanaa baadilu taati tanaafin ballootti hin dhaqin yaani ammallee abdii fi namicha abdii argu jiru akkuma namicha Najjaash san qabnetti yoo qabne malee furmaanni biraa tokko hin jiru inshallah kunoo warri ijoollee balloo baar ijoolleen balloo too eeysi jirti jechaa na gaafachaa jirtan anis arrumaan tanaan argee arraan irra gahee baga gammaddan baga gammannee walumaanu inshallah kara mana kiyyaa deemu jirra akkasitti gaa mana hogguu deeynees gammachuudhaan tatteenyee si wajjaa karaarra maruu jirra amma gammachuudhaan wallahi bannaa gammachuma isin dhageessifna isin irraa turre tana harkuunu an guddaanu biratti yoo tana hunda madrasaa ijoollees keessutti hin jiranii ijoollee dhoosu jiran harrammoo nama jala godheeti bahar ijoollee madrasaa taagaarraanni namaatu deemuu jira ijoollee tana akkasii baharii bilbilanii ganamaan dhufee bahar olaarra tatteenyee hanga tatteenyu kunoo ol seenee barsiisota wajji yoo hunda haasa'ee ijoolleellee baase alhamdulillah rabbil aalamiin ahammish ijoollummaatu nagayaan nu harka seenuudha waan yaaddoo hin qabnu taballoo homaa inshallah balloonis nima baha garuu durri ijoollee daa'ima kana hordoftaa kabajamtoota keenya kunoo inshallah karaa jirra akka malee karaarra maruu jirra sanumaafuu mana yeroo dhayne akkasitti tasgabbiidhaan isin hojii haasoyinaa hangasu nu faana turaan isin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.